Akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaan dhuftanii gara chaanaalii koo warri haaraa taatanii baga nagaan dhuftanii. Egaa har'a wanta hojjannu ruuzaa kana fakkaatu lukkuu wajjinii ovenii keessa gashinee akkaataa hojjannudha. Egaa wanta na barbaachisu dhiyeessitanii wal agarra. Egaa akka argitanitti wanta na barbaachisu dhiyeesseera, lukkuu fi hawaaja isaa dhiyeesseera. Isa dursa garuu warri haaraa taatanii ammas baga nagaan dhuftanii subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Akkasumas mallattoo notificationii tuqaatii viidiyoo haaraa seen gadhiisu akka dafee isinitti qaqqabu gochuu hin dandeessu. Kan na wajjin turtanis baga nagaan dhuftanii laayikiis sheeriis kan na gootanii hundumti keessanii hedduu galatooma. Egaa har'a akkuma sila argitanii ruuzaa fi lukkuu wajjin gooniiti ovenii keessa gashinee salphaadhaan wanta salphaadhaanii hojjanna jechuudha. Baay'ee egaa jiru baay'ee dadhabina baay'ee hin qabu. Egaa wanta na barbaachisu lukkuu kunooti. Egaa isa chicken thighs jedhanii isa miila isa mayni cin jedhanii afaan Amaariffaatiin isadha. Isan bitee isin egaa foon barbaaddanii godhachuu hin dandeessu. Ani isan jaalladha, isan godhadhee akkasumas immoo hawaaja na barbaachisu kunooti asan qaba. Kuni qullubbii adii fallaana shaayii tokko, oregano fallaana shaayii tokko, ashaboo fallaana shaayii tokko, mitmita fallaana shaayii tokkoo fi xoosenya yookiin thyme jedhanii biyya kanatti fallaana shaayii walakkaa fi qundoo barbarree 1/4 fallaana 1/4 isan godhadhee akkasumas immoo zayitii olive oiliin qaba. Isa fallaana shorbaa laman qaba. Egaa amma maalan godhaa hawaaja kanaanii lukkuu koo sirriitti dibeetanii egaa halkan tokko firiijii keessa nan bushaanii akka lukkuun hawaaja akka qamayni foolii hawaaja akka qabatuufi. Amma akka argitanitti zayitii nan godha. Akkasumas hawaaja argitanii ittan naqaa. Walan makaa, gasirritti walan makaa. Isa booddee lukkuuttan naqee lukkuu sirriitti hin diba, hawaajichatti hin diba. Isa booddee mareetanii firiijii keessa nan bushaa. Egaa kunooti firiijii keessa argan bushee booddee kunooti kana fakkaateera. Amma ruuzaan qopheessa. Kunooti ovenii keessa san gashuu sahanii koo jalaan zayitii dibee fideera. Shunkurtaa tokkos murmuree fideera.
qullubbii adii jalqaba gaa zayitii olive oil fal'aana shorbaa lamatti naqaa walammakaa qullubbii adii sitti naqeera shunkurtaa wajjin wal makeetanii tannaqee ija afurii murmureetti naqeera qullubbii fi qullubbii adiidha akkasumas ruuzaa miicee fideetanii kubbayyaa tokko walakkaa tannaqee achi gaa bishaanii kubbayyaa tokko walakkaa tannaqee akkasumas maraqii indaaqqoo kan gurguramu maraqiisaa kan lafee yookiin foon kunooti kana fakkaata lafee yookiin foon isaa kan itti affeelamee maraqiisaa isas fal'aamano kubbayyaa tokko walakkaa tannaqaa manattis qopheeffachuu hin dandeessu foon lukkuu qabdu taanaan affeeltanii maraqiisaa godhachuu hin dandeessu yookaan achi immoo maajii maraqiisa gurguramu isas bitattanii naqachuu hin dandeessu kubbayyaa tokko walakkaa isas tannaqaa ashabo tannaqaa ቆንዶ በርበሬ ተንፈርፍርሳ سرت ولمكا isa booddee gaaluu kuusa silan qopheessee gararraa irratti nan kaa'aa jechuudha. Gararraa irratti kaa'eetanii oovanii keessa nan bisheessaanii. Oovanii koo Fahrenheit 375 irra godhee ho'isaan jira. Amma oovanii keessa nan gasha. Tole gamma oovanii keessa lukkuu fi ruuzaan amma naa bishaatutti immoo coommee as nan bisheessaa. Zayitii olive oil ittan godhaa. Kun coommee fi qullubbii adii kan hin qopheessedha. Amma zayitii ittan naqaa asirratti. Isa booddee qullubbii adii isan bishee isan murmuree ittan naqa zayitii irratti. Egaa xinnoo ishee zayitii fi qullubbii adii walitti nan bisheessaa. Maaliif zayitiin isaa foolii qullubbii hin fudhata. Amma xinnoo ishee amma diimatutti nan bisheessaa jechuudha. Egaa zayitiin isaa gaarii ta'a foolii qullubbii adii fudhatee. Abishachaa jira amma gaarii ta'ee diimateera. Isa booddee egaa
xinnoo ishee diimatu coommee kottan naqaa jechuudha. Egaa roasted garlic baay'inni afaan Oromoffaatiin qullubbii adii kan waadame foolii isaa fudhata jechuudha zayitichi baay'ee gaarii godha. Kanaaf dhagaa kan waaddu. Amma coommee kottan naqaa. Coommeedhaa wajjin immoo xinnoo ishee nan bisheessaa. Dhadhaa immoo xinnoo ittan naqaa. Dhadhaanis mi'eessaa coommee wajjin coommee mi'eessaa dhadhaatti naqaa. Dhadhaa maddaannu isa daabboo irra dibnu isa tan dabalee. Xinnoo naaf bishaatu. Kanatti akka gaariitti bishaachaa jira amma. Egaa coommeen fayyaadhaa fi faayidaa guddaa qaba. Coommee nyaachuun waan baay'eedhaaf nu gargaara. Ashaboo sittan firfirsaa coommee korratti. Isa booddee parsilii naqee baala parsilii. Amma hingaanii nan baasa. Amma akka argitanitti intinaan koos bishaateera. Ruuzaa fi chikiniin koo ovenii koo keessa nan baasa. Kunooti akka argitanitti bishaateera akka gaariitti gaarii naa ta'eera. Amma lukkuu isaarraa kaaseetanii lukkuurraan kaasaa ruuzaa duwwaan barbaada ammaa fi coommee isaa amma bisheessee ruuzaa wajjin walan maka. Isa booddee baala parsilii ammas xinnoo isheettan firfirsaa. Lukkuu immoo ittan deebisaa jechuudha. Lukkuu silan kaasee deebiseen kaa'a. Baala parsilii hafe immoo irratti nan firfirsaa. Amma qaqqabeera xarabeezaa irratti wal agarraa jechuudha. Kunooti akka argitanitti akkasitti dhiyeesseera qammasee isinittan himaa.
Waaw, baay'ee mi'aawudha. In jaallattu jedheenan abdadha. Yoo jaallattan immoo laayikii, sheerii, sabskiraaybii gochuu hin irraanfatinaa. Viidiyoo itti aanutti amma wal agarrutti ulfaadhaa. Bye.